Ashamaa akkam jirtu jaallatamtoota miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirruun hamma dhuma qophiitti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Oppireeshinii addaa tibbana gaggeeffamaa jiruun Shawaa Lixaatti miseensi shanii hedduun barbadaa'uu fi booji'amuu odeeffannee jirra. Tarkaanfii cimaa qaamni nageenyaa fudhachaa jiru daraan cimee itti fufuun miseensa shororkeessaa kan ta'e maratti yaaddoo guddoo uumee jira. Miseensonni shanii kanneen hidhannoo guutuun booji'aman gaabbii kana duraa irratti yaada isaanii kennanii jiru. Uummata rakkisuun daraaraa turuun keenyaa hedduu nu aarseera jechuunis dubbachuu isaanii dhagahameera. Hidhattoonni garichaa hedduminaan harka kennachaa jiran abdii kutannaa mana shaniitti naqee jira. Maarroo fi hooggantoonni biroonis kanumaan abdii kutannaan isaan qabee jiraachuu carraarumaaf isaan saaxiluu isaanii odeeffanneerra. Odeeffannoo dabalataan oppireeshinii cimaa raayyaan gaggeessaa jiru karaa hundaan milkii argachaa jira. Naannoo Amaaraattis raayyaan ittisa biyyaa haala kanaan finxaaliyyirraa hidhannoo hiikutti argama. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana gareen finxaaliyyii naannoo Amaaraa keessatti wal gurmeessuun maqaa qabsoon bosonatti galee hawaasa nagaa ajjeesaa saamaa fi daraaraa jiraachuun isaa beekamaadha. Bulchiinsi magaalaa Dabra Maarqos humna hidhatee kallattii adda addaa irraa dhufee nagaa magaalattii booressuuf deemu irratti hordoffii cimaa taasiseen garee finxaaliyyii wal gurmeessitee gara magaalaa deemaa jirtu irratti tarkaanfii fudhateen deebisee meeshaa waraanaa adda addaa booji'ee jiraachuus odeeffanneerra. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan keenyaa qophii keenyaa asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Galatooma.